Egaa jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaala isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Har'arree karaa itoo blackmarketiin biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin irree baankii daldala Itoophiyaatiin irree qabadheen dhufee jira jechuudha. Naannoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii yookaan koomershaal baankii isa jedhamuun biyyoota 7 akkasumas karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan immoo biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooramaan mana keessanii chaanala kanatti subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share, like gochuun viidiyoo koo hanga dhumaatti daawwadhaa yookaan dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon kun gabaabduudha yoo akkam baay'ate daqiiqa 8 bakka daqiiqa 8 fi sekoondii 30 jechuudha. Yoo baay'ate yookaan daqiiqa 7 fi sekoondii 30 akkas malee baay'ee miti kan nama nuffisiisu yookaan nama jibbisiisu miti jechuudha. Maaliif silaa oolma sharafaa ta'eefu gaggabaabsee kaa'aa jechuudhaanis dafee tanan himaa jechuudha. Akka yeroon furanitti jedhanii jechuudha malee otoo viidiyoo kan ta'e baqan daqiiqa 15 20 fudhaturree hin jira jechuudha. Kun karaa jijjiirraa maallaqaati waan ta'eef dafee tanan himaa jechuudha. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Kan guyyaa kaleerra qannasee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee har'a yaadumaan qabadhee dhufee malee warroonni kana viidiyoo duraa keessatti dhagaye jedhee tanan qabadhee dhufee malee akkuma har'aan guyyaa afurnatti fakkaata karaa baankiitiin kan inni hojjedhe isuma jechuudha. Isumarraan deebi'a malee kan hin qayyarame hin jiru jechuudha. Akkuma beekamu karaa baankiitiin ji'atti yookaan torban lamatti yookaan torban sadiitti yoo qayyarame malee hin qayyaramu. Karaa itoo blackmarketiin garuu guyyaadha gara guyyaatti hin qayyaramaa jechuudha. Guyyaadha guyyaatti guyyaa tokkotti yeroo 2-3 qayyaramu yookaan jijjiiramuu hin danda'a jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota ani qabadhee dhufe immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhama Saawud Arabiyaa, Riyaala, Hoomaan Riyaala, Kuweet dinaara, Bahreen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Paawundi, Yuuroo, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankii daldala Itoophiyaatiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Paawundi sterlingii, Saawud Arabiyaa, Riyaalii, Duubaa dirhama, Kuweet dinaara, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee biyyoota 7 jechuudha. Amma karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan Ameerikaa doolarii irraa hin ka'aa jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 56 jechuudha. Karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo birrii 100 fi birrii 24 fi saantiba 00 salphumatti doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 24 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolan jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin kan itti aanu immoo Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 12 fi saantiba 87 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin immoo birrii 84 fi saantiba 62 jechuudha. Kun karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 1 fi saantiba 27 kan itti aanu Duubaa dirhamiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 93 jechuudha. Baay'ee qannasee dhufu. Akkasumas immoo karaa baankiitiin jechaadha. Duubaa dirhamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 33 fi saantiba 76 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 06 karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 33 jechaadha. Birrii Saawudii tokko jechaadha. Kan itti aanu Hoomaan Riyaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 9 fi saantiba 89
Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 13 fi saantiba 11 karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin yookaan nigdi baankiitiin jechuudha. Kuweet diinaarri tokko birrii 300 fi birrii 94 fi saantiba 88. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantiba 51. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 38. Chaayinaa Yeewwaaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 90. Iswiis biraankiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 39. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 61. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Paawundi sterlingiin tokko birrii 100 fi birrii 52 fi saantiba 38 jechaadha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 76 fi saantiba 58 jechuudha. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 33 jechuudha. Karaa nigdi baankii yookaan koomershaal baankiitiin jechaadha. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 15. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 06. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 14. Yemen riyaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Kan itti aanu Israa'el sheqelaan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 44. Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 84 sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jechuudha. Kun karaa baankiitiin illee ta'e karaa itooblaakmaarkeetiin kana fakkaata jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeetiin biyyootni 20 karaa baankiitiin immoo biyya 7 jechuudha. Biyyoota 7 jechuudha. Gabaabumatti oolman sharafa guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarkeetiinis ta'e karaa baankiitiin kana fakkaata jechuudha. Akkuma jedhe karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa guyyaa har'aa baay'ee qannasee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma dheengaddaatti jira jechuudha. Adumaan irra deebi'ee malee viidiyoo kana namoota garaagaraa ilaala jedheen irra deebi'ee malee akkuma dheengaddaatti guyyaan arfan darbeetti jira jechuudha. Hin qayyaramne jechaadha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan keessattuu warroonni mana madabii jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara miti kan fudhattanii doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Lebnaan birriin biyya sanii maal jedhama? Paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Lebnaan immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundii biyya sana baay'ee xiqqoo akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birriin biyya sanii tokkitti birrii Itoophiyaa tokko hin guutu jechuudha. Saantiima wayii hir'ata. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan mana madabii Beerut akkasuma mana madabii jirtan doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarii keessa immoo nama fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii irra jedhee jira. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Isaan kana sadan yaadumaan maqaa dhee malee doolaaronni immoo baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti isin immoo kan fudhattan keessattuu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa meeqan irra eeggatu yookaan sabbatu birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 56 irra eeggatu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Salphumatti warroonni Beerutii fi
Joordaan jirtan Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan as saabbattu jechuudha. Egaa viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.